obboleessa isaa tokko yeroo argite bakka yoo laaltu isarra qaamaan diqqaadha. Nama jireenya ofii keessatti shoora guddaa taphataa jiruu fi nama naamusa qabeessaa fi tasgabbaa yaa wayiiti. Walumaa galatti ani dhiyoo tana argee karaa kana qabee gaafadhee keessanuma moo hin guddifattanii jedhee. Horii baay'ee keessa waa hin dhabanii naan jedhee tona bira tare. Dhugama jedhee horii baay'ee horsiisan keessa waa hin dhabanii kan nama nyaatuu fi yookaan horii kasoo hin dhabanii. Walumaa galatti rabbi isaa laaffisu hin jennu yooma akkasii jennee dhiibne naa wayyaa nama abdii taphateen quufne haa taphatu achi booda waan bultii haa yaadu isaanii mucaan garaa na nyaata baay'isa ijoollee teennoo hin fakkaata. Haadhammoo garaa na nyaata mina dhiisaa dhabaata. Haadha garaa na nyaata. Ammoo sagalee kanan dhaga'iin inshaallah sagalee tana dhageenna isa likkii wayitatti mammichaa jaalata. Barra bisitti fidanii hamsaa kana jechuudha odoo shamarran jechuudha. Algaa kanarra baadhatanii akka kunoo biyya keenyatti dubartii deettu yookaan ammoo yeroo nama awwaaluudhaaf deeman biyya keenya sireedhaan baadhatanii namaan deemanii miti gara qarbii. Osoo dubartoonni nama 10-15 marsanii akkasitti siree kanaan baadhatanii deemaniiti nama itti gammadu malee nayuu miti. Dhiiruma hundaa bariin dhoskatti malee amsaan ol baasee hime malee dhiirri hundi akkasii jennan haa baasu. Akkamitti anaa dhiiraa kana dubartoonni akkana baadhattee naan deemti mataa dubartoota gubbaa bahee akkamitti sireedhaan baadhattee naan deemti jedhee nama qaanfatuun. Baay'isee gara dhugaatii yoo addeemne dhiirri hundi akkasii. Dhoifatti malee qaba dhiira dibdibdi malee. Even dulloo maanuu fa ilmaan qabu yoo. Dhugaa rabbii hin jiraa miti. Bakka waa'een isaa kun gaafii natti ta'a. Anaayyoo akka waan jireenyi isaa kun jireenya kiyya ta'e kanatti dhiiroo rabbiidha. Fuuldurri isaa akkam ta'uudhaa deema. Fuuldurri isaa bareedaa ta'an fakkaata. Ani hin beeku. Hundaafuu taaptaaf godhaase. Beekama akka fuuldurri isaa bareeda ta'u. Sitti fakkaatu hin bareeda. Fuuldurri nama akkanaa hin bareeda. Nama dubartii jabduu wayii rabbiin itti qabeetiin. Suurri dubartii jabduu malee hin fuudhu Hamzaa. Filannoon isaa kun beeksisa. Nama waan biraarra wal dadhabne seetanii waliinillee nyaanne waliinillee dhumne waliinillee deemne waliinillee galle waan biraarra waliin dadhabne. Anammoo tokkoffaa dhiira jarjartu hin jaaladhu. Lammata dhiira ana malee jettu hin jaaladhu. Sadaffaa dhiira jechuudha faarfamuu leellifamuu feetu hin jaaladhu. Homa kanniin irraa sirraa jedhee amallee dhiira uffata baddu hin jaaladhu. Dhiira uffata baddu hin jaaladhu. Amma Hamzaanii yoo asii waliin gadi baanu osoo alligiinsi wayii waan isa biraan godhadhu ta'e haadha faatee godhateera jedhan. Amma surree isaa yeroo laaltan baay'isawwee jechuudha. Deemee dhiyoo tana surree guddaa wayiitti bitee dhiyoo tana deemee asiin gadi baanee surree wayii bitee fi surree san dheengaddi tan taqaleessa godhateetiin godhatu sana argite irraa baqassee liginsii godhe deebisee rabbii asitti hafe jedhee tumaan jedhise. Rabbitti hafuun baay'ee. Yeroo booda amma surreen babal'ataa dhufaa jirti gara faranjii kanaan akkasitti jijjiiru. Kanaan dura faranjii yeroo booda amma areedda isaa kana ilaalimee arrii baasee kana booda eessa jijjiirama yoo qarbii keessa jijjiirame malee. No arriin kun waan bareeda. Arriin isaa dhugaa dubbachuuf hin bareeda. Hamzaan hin bareeda dhugaa dubbachuuf. Dhugaa for reality Hamzaan hedduu takka bareeda. Xiqqoo isii rifeensa isaa sanuuti zirkee normaal. Yaggaattumaan. Bareeddummaa isaa kana hagamitti amantaa akkanatti. No hin bareeda dhugaa dubbachuu nama cabsuun gaarii miti. Maaltu isaa akkana bareedu beektaa difratiin isaa na bareeda onnee qaba. Onnee qaba jettee kana irratti ati onnee qabdaa amma dhageeffadhama waan si himu dhageeffadhu gowwaan jajuu argate dasuu darbate jette Oromoon. Hamzaa bara ati akkanaa yoo jettee ati paawulitti cimsite nama duba deebi'u miti.
Yaa Difiratiin kan ajaba. kennatti tola jettee balbala namaa dhaqee dhaqee. Ani waan biraan sodaadhu bar. Difiratiin kan kennatti tolaa ati goota onnee qabdaa hin jedhiniin. Biyya kana keessatti biyya nama jiru kana keessatti Isaan jedhee hin beeku. dubartiin tuquun Hin beeku. dubartii tuquun baay'ee ulfaata. Dubartii takkaati tutte taanaan osoo Oromoon sitti hin dubbatin Masrii mullaaciidhaan siqalti biyya kana keessatti. Gatii kana ta'ee fi difiratiin kan kee difiratii cimaadha jetteeni dubartii karaarra lakkafee Masriin bilaa shaqqalti jechuudhaaf jedhe. No, by the way, namni jaalalaaf du'u rakkoon qabu waan itti amaneef. Yoo itti amanee dubartii takka jaalatee jaalalaaf haa du'u. Ammoo jaalalaaf hin du'aa jedhaa jira. So nama akkanaa kana dhaluun Jaalala maaliitiif du'aa jira sila jaalala maaliitiif du'aa jira siin jedhe. You know onnee qabaachuu isaa eessatti akka argee to be honest namni fageenya hagana ga'u kanaan jaalala na gaafate onnee qaba jedhee amana. You know ani namni isa dhiisiiti isaa waggaa 5 ol na hordofu dhiisii Facebook kanarratti namni social media kanarraa hundi na beeka. Nama akkamii akkaan jaalatu. Jaarsi kiyya nama akkamii akka ta'uu danda'u. Nabi tokkoffaa qabeenya jedhaa lammaffaa bifa jedhaa. Importantii nama rifeensa qabu jedha yeroo hunda yoo namni na dhaga'u jiraate yookaan uummanni koomantii amman jedha. Dur irraa jechuudha. Rifeensi importantii jedhaan jala sarara. Nama rifeensa qabu yani rifeensa qabu dhiira jechuudha. Nasi fakkanaa kana kaa'ee jira kan jireenya kee keessa. Nama qabeenya qabu yoo danda'ame nama Ameerikaa qabu nama paaspoortii biyya faranjii qabu jedha. Hamzaan kana keessaa tokkicha osoo hin qabaatiin osoo maal akka an filadhu maal akka an kaayadhe beeku irraan taree gaaffii jaalalaa naa dhiyeesse. Kuni onneen isaa ta'ii tooyite. Onnee jabduu qaba. Dhugaas dadhaa baatee onnee jabduu qaba. Anayyuu na ajaa'ibe onneen isaa. Min aynas difrat binoora uumuna jechiisise. Mee maal qabatee ittiin talatan fuudha ka jedhu. Intala urgaa meeqa waggaa meeqaatiin jaarsuma filattee osuma filattu as geessita. Kuni onnee miti jettee maal fiddii jedheeti bar maal fiddi mee. Na kabajee waggaa 5 ol si kabajee jedhee calqise jedhe. Immoo bakka ni maal fiddi mucatteen tun jedhee jaalala gaafadhe. Maal fide reewo maal finne baay'isee. Kuni onneedha. Maal falaalta bullu kotta isii. Amma walumaa galatti naa ta'aa jettee amanteer taati. Naa ta'an jenne. Onnee isaa jaaladhee siin jedhe. Haa ta'ush. Taaptaaf godhamee ananii tolkiin na qabaa jira. Taaptaaf godha. Distii wayirraa lafa kaa'ee dhufa qolimee osuma garaan na godha. Distii miti bargara gubate. Distiin seena. Bishaan dhugee deebitu. Aanan tallaa seentee dhuguuf. Distii gubate. Shattiin tun dhugamaa. Ani naafti moo sana dhugamaan jaalatti mishaa? Dhugamaan jaalatti. Wallaahi dhugamaan jaalachuun dhuftee. Dubbii dhugamaa ta'etti. Dubbii dhugamaa. Wallaahi fuulli si jijjiiramne isinitti. Ta dhugaa wallaahi fuulli si jijjiiramne. Araan. Araan mushaa waamaa. Dhugamaa. Hamzaan laayifii irra raamee ilaala. Reefi laayifii irra raame. Ara namni akkana. Mahamad no. Jaalatti. Jechuun namni. Dawwaluu fi haadha faatee gad darbaa bu'an. Bicara gitu.
Wai ashitti ya harargitti tiya ashitti hamza kaisan kiujeha la ilaha illallah kubai subhana kara ashitti sirran ture wallahi Mari. sirran ture wallahi alla kiujeha hamza sabula Quanto beli video di ora bani quanto kali ini ora bani. harargitti Hada fade kimi sun ta yi da na irgata. Hada faden sensisa. jala melite ade Ya. koy me hasaba sti wajika koy Kabaza kuraje. Urgalai di kana sai ne wanke dubbata fure. Jecha nama ajjeesee dhufe namni wayii gaggabee faayidoo keessatti deemi bishaan kenni. Wai harargitti tiya di barati harargitti tiya bar la ilaha illa wait akas sedro ta ulin tawa nje Abdulaziz. ana fi ani wala kachu Yui nanti kon fi mana lebih senang kan cik kota galagal suko badan lagi deh hobba fatih. Om garam tadi. Ragi jadi cat ya deh. Antu gue mati. Koni hari demi karanjo tadi ya udah nggak betul. Orang gaggab deh sutte jadi ibu maaf naga kata nama ti kotoran. Shawari ko natayan ta. si onne na de bar ya harargitti ate kas sedro ta ulin tawa na fi ati wala gachon irne gun guna binde berati gamachon Megotai. Ano gumanebi? Ano to ba lesemi? Otai. يقول لنا كسمعت حبيبتي Okay, ahlan وسهلا. Okay, وصلنا على فشو كيف كنت تعال. gaafa namni waa'ee uffata keenyaa kana godhate miira biraan na dhagama beektaa si eenyu kan faayesi kayarra Ay, wada atiitu dari. bar faaya Ay, ummata ani shamarree faaya akkanaa tana ni jiraame shamarree akkanaa tana wajji yoo qilee seene natti hin dhagahamu bara ati bartaa wajji qilee seene Itti nagaraa gubee dhufe. faayisa bu'ee an amma sii jecha laalaati uffata aadaati yaa uffattee zanaa jettee dhuftee taa'u kana deemeen uffata jijjiirradhee uffata guutuu ufee akkas si fakkaadhee si dura taa'anillee ish Irraa bareedeera waayisa. faayisa bu'ee atiitun garuu atiintun bakka waan akkamiin beektaa nyaata harkaa wajji nyaadhamu tokko bakka atiintun amma shamarree akkanaa tana gaafa faayisa bu'ee waan biraa kuti har'a uffatuma aadaati yaa uffattee akkanatti zanaa jettee taa'uun keetu spekti guddaa sii kanneera wanta onnee addaan hin cinnillee sii kanneera Ay, uffata aadaa uffachuun ummatuma keessa waan jaalatu. qo'ee mee daqiiqaa takka Haadha faadha nu galti. Ay. wallahi laal waan takka assalaamu alaikum jalqaba وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jirtanii nagaa fayyaadha
الحمد لله نجات. ati tana bar magala tana kaysa namin akan jala do namin akan ka bajusi wala hada sena نوبدرات دو همزاكين. wallahi garo imijiyo tanato uffata aadaa harargee uffattee zanaa ittee dhuftee ana shamisii biraatiin taa'u jiru miira biraa keessa nagalchitee uffata na kaachiiftee bakka isii tana waan tokko ibsu jira beekte si jaaladhee si kabajeetiin akka isirraa qabe atillee waliin dhuftee toon wajji ilaalta jee. ماري ما شاء الله بريدو دا. Saya sendiri. Ishi bakka riifama Abshir rakon tabanda. ayyee galatoomi umuseena qaalii teenya. haadha seenaati kabajamtuu namaati natti ergiteetuma maqaa irraa qabu natti aanite si achiin tun barii waan biraa ummanni keenya kun ni jaalata beektaa gaafa waan babbareeda arge itti tola hawaasni keenya hoflee taphatee jaalataa baqa garuu qooyi atii tuni dhaabbata bareedaa qabda